Roobi kaleessatti President Joe Biden daawwannaa ifattiin labsamneen Ameerikaan jiran Prezidaantii Ukraine Volodymyr Zelensky White House'tti ansimatan. Kunis yeroo amma dheeraa fudhatus Ameerikaan Ukraine faana akka jirtu Prezidaantii Raashiyaa Vladimir Puutiniif ergaa dabarsuufi jedhameera. Puutiin waqtii qorraa kana akka meeshaa waraanaatti fayyadamuu yaalaa jira. Haa ta'u malee uummatni Ukraine addunyaa onnachiisuutti fufeera. Kana garaadhuma koorraan jedhe. Ciminaaf haala kana keessa dandamatanii bahuudhaan egeree isaanii murteessuuf waan taasisaniin nu qofaa onnachiisanii dhiisan osoo hin taane addunyaa mara onnachiisaa jiru. Zelenskiin Biden galateeffatanii meedaaliyaa waraanaa loltuu Ukraine ta'e tokko akka kennaatti pirezidaantichaaf dhiyeessaniiru. Inni baay'ee goota kormeedha. Gaggeessaa jabaa ta'eef kenninaan jedhe. Kanaaf anis fannoo kana gocha gootummaa raayyaa agarsiiftaniif siniif kenne. Erga weerarri Raashiyaa eegalee booda imala isa jalqabaa biyya alaa kan godhan Zelenskiin Ameerikaa akkuma seenaniin qarqaarsi nageenyaa dabalataa doolaarii biliyoona 1.85 Yukireeniif akka godhamu United States ibsiteetti. Kunis sirna ittisaa Patriot Defense jedhamu misaa'ilii Raashiyaa irraa furguugamu ittisu dabalatee qarqaarsa gama nageenyatiif oolaa jedhameera. Mooskoon haalli kun xuxuqqaadhaa jetteetti. Kibxata darbee Prezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutiin akka jedhanitti Raashiyaan waraana kanarratti waan kumatamtuuf tokko hin qabdu. Karaa biraatiin yeroo manni marii Ameerikaa doolaarii biliyoona 45 kan biraa Yukireeniif kennamu irratti falmaa jiru kanatti Zelenskiin Koongiresii waloo miseensa mana maree Ameerikaa duratti haasaa taasisaniin qarqaarsa hatattamaa dabalataa gaafataniiru. Your money is not charity. Qarshiin keessan akka waan gargaarsa qofaaf ooletti miti. Tumsa tiksa deemokiraasii fi nageenya addunyaaf kan oolu waan ta'eef bifa itti gaafatamummaa qabuun hojiirra oolchina. Haaluma kanaan Koongiresiin qarqaarsa doolaarii biliyoona 45 kana raggaasisnaan walumaa gala Ameerikaan qarqaarsi Yukireeniif erga waraanichi jalqabamee goote doolaarii biliyoonii 100 ol ta'a jechuudha. Kanumaan walqabatee qorannoon dhiyeenya kana dhaabbata Chicago Council jedhamuun geggeeffame akka agarsiisutti lammiiwwan Ameerikaa parsantiin 65 qarqaarsa United States Yukireeniif gootu deeggaruu isaanii itti fufaniiru. Haa ta'u malee hanga barbaachisu amma dhumaatti an jedhu irratti lammiiwwan Ameerikaa kun waliin galan.